انت اللي اتشيو يو اتشي اساسا واجراتي وما راكون قبو ان شاء الله تديمو جرة الحمد لله واني بيا كريستانا كيس جرا من امينيشن نوجدو سينيغالتي امباسي وجنا سوني جرا مكان سيل امباسي برغايت انجرا امباسادر اللي دبسو جرا امباسادر بيا سنجرو نما غودا وانا ليوتي اما سمو ورا امباسي كيس جرو دبفنيت انجرا information isi guutuutti kennine jirra irratti nu hojjenna jedhanii jiranii akkasiidha inshallah waan baatuudha miti rabbiin inshallah waan baatu miti sini galte waan baatuudha miti walii galate jechuudha waan cinqaati miti amma asirratti dubbachuun barbaadu ani hundesaa walii galata la kulli haal osoo hawaasni keenya muslimaadha kan biraa osoo xiqqoo sinuuf obsitanii gaarii wantoota kana irratti namnummaan dhuunfaa tokko dhaqee akkam dengada teessan dhiifama goona hin goonu wanta kana osoo haasa'uu dhiiftanii gaariidha wantoota kanaatti wal qabatu kana yoo akkasumatti nutti dhiiftanii gaariidha isiniin jechuu barbaadeeti biyya kiristaanaa keessa jira ebalu keessa jiraan hin jiru wanni akkasiidha biyya feete keessa Itoophiyaa keessa illee jiraadhu ati seeraan gaafatama yoo wannaa taate arrabni jechuudha seeraan gaafatama seeraan ni gaafatama biyyi kamilleen kan seera amantii arrabsuudha kan ayyamtu hin jirtu haaturu haa gabaabatu seeraan gaafatamuun isaadha waan dhoollee jechuu barbaadeeti isinii galtee akkasi inni ilaalame inshallah hin dhaabne akkasilaadha tamaam ittuma jirra jechuudhaaf barakallahu fiikum kanuma gaafachuufi anyway chun sinigale akka dhuunfaatti namni tokko muslima bakka utuu namni bakka buufatin jechuu barbaade ayyeetti fafa xumuree ayyetode walii galatti ala kulli haal sini hundinuu obsaati obsa godhadhaa aga danda'ameen waan maslahaa qabu waan gara itti wanna jedhu qabu ni ilaalla inshallah wama rakkoon qabu taane ammoo yoo rabbi jedhe rabbii keenyatti qarqaasifannee intala xiqqoo akkanatti waan xiqqoo tana waan funya muratan osoo hin taane waan funyaan qabanii akkan harkisan tana osoo hin taane iyyuu tunni waan maal nama dibdii miti itti kaanii jennaani gurguddaa isaanii gurguddaa jedhanii bira taane iyyuu seeratti dhiyaachuun isaanii waan hin hafne yoo rabbi jedhe wanti xiqqoo akkanaatiin miti sanuu ijoollee shamaraadhaa xiqqoo siidhaa harka keessa of qabanna nuti illee gadhiifnee nu jennuufi malee isinii galtee wanti xiqqoo akkanaatiin miti gurguddaa jarri gurguddaa jettee deemtu iyyuu seera jara oolchuu isaanii waan hin hafne arraba irratti hin gaafatama isinii galtee arraba irratti ni gaafatama arraba irratti ni gaafatama marii irratti miti islaamummaa irraa gaafachuu irratti miti Ustaaz Awwal galatome tokko kan kaleessa achi ture tokko ana khaanis kunoo Sheekh Khalid dhufe garuu immoo nolachuutu yaada adda addaa achirra kanninee ture ani akkuma tasaatitti achitti argame malee dhimma kanaaf illee hin turre garuu immoo Qur'aana gubdee jechuun dhage Qur'aana gubdee moo waan biraa balleessitee dubbitanaan adda baasaa jeetiin akkuma nasiibaatti hin dhage wallahi rabbumaan nasiiban dhageesse akkasitti dhimma kana adda nu baasi jennaan akkasitti miliyoon dhufe oguu biliyoon dhufe mee biliyoon faatu Qur'aana gubdee jee narra kaa'e malee ani Qur'aana gubne balleessee badiin tiyyaa kana jettee osoo nama badii siyaasoo jirtu hogguu isiin garee shahaadaatiif kana arrabsoo hogguu eegaltee amma dhimma walitti laaqini amma gareen shahaadaa shororkee isaallee jettee turte gareen shahaadaatiif nutis tokkuma garuu dhimma keetirra haasawaa jirra waan balleessisan baruu qabna malee nutis asiin deemnu mee waan balleessite dura nu ibsii hin jeenaani akkanam tokkotti jechuu yoo wanni balleessite dura beekame san booda difamni goona moo hin goonu san uummanni muslimaa garteetiif uummanni kiristaanaatiif uummanni oromootu badii balleessiteef namni tokko hasidii sun jiru kuni dhimma gartee nuti nabii keenyaas ni jaalannaa amantii teenyaas ni jaalannaa nama wali buusuu waan taateef dura badii tan ta'e mee ibsi yenneetiin ani kanam tokko gaafadhee akkasitti yeroo san Sheekh Khalidis ibsa kannatee ture achitti hogguu isiin bakka garee shahaadaa tuttuqoo hogguu eegaltee boodarraan dhiifamaas hin jenne bakka keessayin bahee jechuudha. Akka gartee isiin dhimma badii balleessan osoo hin ta'in akka rakkoo garee shahaadaati irraa qabdu hogguun hubadhe boodarra niin deemeyan. Maal garee shahaadaa isii fuudhe moo isitti itti heerumee jira? Maal garee shahaadaati maal ol geessise?
akkasittiin deemee Ustaazi Garee waa'ee shaadaa. Ustaazi amma salaataa fi qaama jedhamuu fi masiida seeneen jira. Waan san irraan dubbatama yoo ta'e ani gastii sana jala illee turre garuu viidiyoo waraabame argeera. Namoota muslimaa yeroo sana achi turan waan san irraa amman dubbattu taanaani namto tokko wayii kan maqaan isaa Abu Maahir moo maal jedhan sanfaa waan maatiin dubbatama taanaan waan san irraa dubbadha. Maaliif jennaani kiristaanni rabbiif ergamaa arrabsuun akka islaamummaatti eeyyamamaafiidha. Maaliif jennaan jarri wal dhaalaadha waan ta'aniif jedhee waan ijoollee waraabanii gadhiisan tokko tokko dhageeffachaa ture. akkasuma waraabamee Abuu jechaa ture. akkasi. Abu Maahir maraataa tokko muka abbaa Jifaarillee yeroo garee arrabsammoo. Dhiisaa sun marataadha sun mataan qabu dhiisaa san. Isaa miti ani waan fayyaa qabu wajjin haasofna malee sama waan marataa dhiisaa san. Ani kan jedhe Sheekaadir kan ustaadha. Sheekaadir kun faanii waan jechaa ture. biloon naaf obse yeroo takka akka tolu goona. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikum salaam wa rahmatullah yeroo takka Sheekh Khalid. طيب طيب. Ka obsaan jedhee irratti jechuudha. Jalqabuma yaa jamaa keenya wanni kun waan guddaadha. Intalli arrabni isiin arrabsite arraba akka malee amma dubbachuu hin danda'an akkeessuu hin danda'u waan isiin jette san nabiyyi Muhammadin alayhi salatu waan isiin jette arrabsite san arraba salphoodha waan salphootu waan salphoo dubbataa jechuu kooti. Garee shaadaa arrabsuun rakkoodhaa miti garee shaadaa nama arrabsaa oola. Garee shaadaa arrabsuun waan nama yakkisiisuudhaa miti nama jechuun nama wannaati nuti illeen beekaatuma as baana garee shaadaati miti kan arraba yoo kare akka ta'u. Amantii arrabsuudha malee gareen shaadaadha amantiidha miti garee shaadaa yoo arrabsaa oolan iyyuu sun rakkoodha miti. Intalli ammoo garee shaadaa wajjin rakkoo qabaa jettuu kijiballe sunillee nu wajji waan tokko rakkoo miti. Laakiin arrabni isiin fayyadamte arraba silaa namni dubbachuu hin dandeenyedha. Illaa yaani waan namni akkeessuu hin dandeenyedha. Isa kana guutuu suuqoo waan qabaanne isin dhayxanii wajjin haasa'uun akka kiyyatti gaarii natti hin fakkaatu. Yoo mana banattee teesseyyuu dhiiftaniituma bira dabruudha malee. Sinigaltee dhiiftaniituma bira dabruudha malee akkasumatti irra haasa'uun gaariidha miti jedheeti yaada. Fuulduraafillee akkasuma. Amma waan gurbaa miliyoon isaan irratti illee namni akkanumatti irratti wal karaakkara. Waan isaan harkan jirre hundumaa waan harkan jirre jechuudha. Yoo danda'ame waan kanarratti nama deeggaruudha waan yoo danda'ame irratti hojjechuudha. Sinigaltee wanni ammoo wanni kuni waan wannaatii miti eenyu kana waan namnummaan hundi irratti haasa'uudha miti. Haga danda'ame irratti hojjechuudha. Waan biraa gochaa jechaa waan biraa gochaa jechaan jirru bar. Seeratti dhiyaachuu qabdiidha. Seeruma biyya saniitiin adabamuu qabdiidha. Kanuma. Seera biyya sanii namni arrabsoo fayyadamu kamilleen fuulduratti illee ammallee ejjannoon keenya isuma kana. Haa turu haa gabaabbattu isuma kana. Garuu ammoo isin dhayitanii akkas dubbachuun gaariidha miti hundaafuu yookaan ammoo dhayite beektanii osoo dhayitanii waan tokko yookaan ammoo hawaasa muslimaadhaa wanni kun faca'ee miidiyaa irratti wanna jedhee jiru kana kophaan dhayitanii wanna jechuun gaariidha miti. Haasofsiisunuu gaariidha miti. Dhiiftanii bira kutuudha jechuudha. Akkasi obsaa keenya isa kana isinirraan jaalanne hundaafuu waan kanatti osoo deebi'uu baattanii gaariidha. Dasna jira yoo itti deebitanii waan kana kan gootan taate ammoo suni ofumaa keessanii dhaaltanii laakiin gaarii natti hin fakkaatu ana fuulduraaf iyyuu. Taate taane akkuma nasiibaatti rabbiin achi na dhaabe ta'uliitiif garuu rakkoon qabdu abshir irraa yoo qusannaan gama kiyyaan akkasi. Taate jazakallahu. Galatoom ulfaadhu rabbiin isaa kabajaa. Sheekh Khalid dubbadha yee. أي بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا شيخ أول. تتوى سان جمرين دفاع قداس لنغا فدار قسينا بريساني جولين جلانا بريساني تراني أني أكما أستاذ كينيا وبسان جراني والله تكا إنيو كان ميديا كان لول باو فرنجات لولي لليمبو تكا لبا يلي كتر بدي الله همبيكو آتو مالي أني أكما سينينا سانا سولي سيني غافين غافت دي توري أمتي أدى كم نامتين كينيا amantiin keenya kan amantiin keessan kana wanti amantii keenya situskiisu maa inni sababni isaa en gaafadhe ani immoo bakka muslimtoota hundaa yookiin ustaatota hundaa bakka bu'ee afootu jechuu hin danda'u waan fedhe maanteen jedhe kan yaada dabarseera yoo viidiyoo waraabame waan dhageettan natti fakkaata. Gaafadhe jennaan gaafii kana yoo jarri dhufan sheekaa wal fa'ii ustaat Farahaan fa'ii yoo dhufan deebisuu wayyattee turte ergasii immoo isin dhufne ani gaafii kudha kanaa deebitu eeggataa ture. Achiin booddee gaafii kanan deebisa gaafa jettu viidiyoo namni Nabi Isa alayhi salaatu
arrabsee gadi guuftee barreeffama wajjin nu agarsiifte. Jennaani akkamitti ijarri waaqa jedhee itti amananii jirani waan fedhe maan ta'in amantii namaa mootuquu rabbiin nu dhirgee jira quraana keenya keessatti amantii namaa tuxxanii kaatanii amantii keenya maa arrabsiiftu. Jarri waaqa jedhanii nu ibnu biratti immoo nabiyyiidha. Akkuma quraana keessatti illee jarri Iyesuusitti maqaa qayyartu malee namni sun immoo nuti hin kabajna amantii keenya keessatti nabiyyiidha waan ta'eef arrabsuun illee hin ta'u. Arrabsitanii kaatanii nama tuxxanii kaatanii amantii keenya maa tuffachiiftu. Namni dogoggora qabu nuyi maqaa keenya badii qabna. Maaliif nama dogoggorree kaanee amantii keenya beekaa arrabsiisaa jirra. Kanan jedhu yaada kanarratti kenne sanaan booddee wanti afootu illee jedhee bahee hin jiru. Wanti dhiifama godheef illee hin jiru. Ammaan booddee illee wanti dhiifama mataa kootti godhuuf hin jiru. Yoo namni waliigalteedhaan viidiyoo waraabamee uummata musliimaa irratti yoo godhame malee jedheen sanarratti wanti nani afootu jedhee humtuu hin jiru. Garuu immoo namni dogoggora yoo dogoggore kanarratti dhiifama guddaa isiniin jedha. Hundumti keessan ustaadana waliin hangafeecha. Ayyee tole gaariidha wanni kun sinigaltee waan hassaasa waan akkanatti wanna jedhanii miti. Miidiyaa irratti Yesuusiin arrabsanii waan jedhu wallahi quban qabnu isa kana takka namni dhiifnee hin beeku. Ani nama Yesuusiin arrabse takka asirratti dhiisee hin beeku fuulduratti illee dhiisuudhaaf hin deemu bilookiidhaan isaan balleessa. Nuti takka musakka musliimaatitti viidiyoo na agarsiifte dhiifama na godhaati viidiyoo fi barreeffama gaafachii dubbiftee jettuu namni na arrabse akkana akkatti arrabsanii obsee dadhabeen booddee na biyyeessaa. La kijiba inni kun kijiba. Badii akka bukanaa Viidiyoon sun yoo jettanii gaafachuu qabdan malee. Ustaadha ibsa godhu. Waa ibsimee takka. Ayyee inni ibsaanii bismillaahi rahmaani rahiim jalqabatti barreeffama ustaad ibsaa Muhammad akka jedhee barreesse Allahan keenya arree yaabbanne akkasumas irrafnee akkasumas immoo hin dadhabne jedhee barreesseef barreeffamni mee screenshot godheen jira mee alaa baas ustaadha screenshot godheen jira. Okay. Waa'in isii arrabsuu fitiin tokko keessa hin jiru. Ayyee. Viidiyoo dha ustaadha yoo kita kanatti dabarsee na agarsiise malee waan Allah waan kanan hojjannedha. Akka Yesuus irrafne hin mugneedha wanni jiru. Arrabni tokko keessa hin jiru. Isiitu barreeffama akka malee dubbise. Isiitu Yesuus kee irrafe naan jedhee jette. Irrafe hin jenneen ibsaan. Bar ibsaan yoo jiraate as jaallatu sirraa ol bahuu danda'a. Irrafe hin jenneen. Okay, ustaadha screenshot godhee fiduu ifama gidee tokko keessa ta'e. Yoo na buuse illee ol hin deebi'e. Ayyee tole rakkoon qabuuti akkanumatti illee waa miti rakkoodhaa miti. Akka tasaa Sheekh Khalid illeen hin beeku natti fakkaata malee kun arraba miti yoo hin rafu Yesuus hin rafee yoo jedhame macaafumatu jedha isa sani. Sun rakkoodhaa miti isa kanneen arraba ta'ee yoo sitti mul'ate isin waan hin beekne yoo ta'e malee macaafa wanna jechuun macaafa sun waan macaafa wal qabatu sun macaafumatu akkas jedha irra fee kan jedhu macaafuma jedha. Sinigaltee kanaafuu wantoota akkasaa kan akka hundattu dubbifni kaleessaa miiliyoon xiqqoo ishiin doggore malee dubbifni kaleessaa waan namni jiru viidiyoon illee waraabamee jira waan ta'eef viidiyoo akka dubbifametti sanaa miti sanamaa matsaafa jaraallee dubbifnee beekna argee akka arrabne hunda hin beekna waan ta'eef sanaa miti dubbiin kaleessa dubbatame arraba waan ta'eef obsaan kun ustaad obsaan jiranii dubbii kun soba yoo jedhan isaanaa dubbatan akka ishiin kaleessa dubbiftetti jecha footoo nu agarsiiftee viidiyoo baaftee agarsiiftee dubbii ishiin dubbiftee akkan argettiin dubbadhe malee ni waa'ee ribaa waa'ee sana keessa yuun seene surmaa hin du'an dubbanne iyyuu mucaan. Ayyeme screenshot godhiitii fi dhimma biliyoon hin daalla. Obsa yaa joo. Obsa barakallahu fiikum namni arrabsina illee waan tokko dubbatina. Obsa. Anu asosiisu. Biliyoon xiqqoonni wanti haaree xiqqooritti qabamaa jiru warri asirra jirtani rabbii biratti isin gaafannaa bu'aa jennaan xiqqoo ishiin nuti hin buune itti fakkaata. Kanaaf xiqqoo ishiin haaree jiran itti fakkaata malee dubbiin kaleessa nuti dhageenye sanaa miti wallaahi wanti ishiin barreessite jechaadha. Eelaa kunoo kanuma itti fakkaata mi'a dubbisu qaaga. Okay. Waaqayyoon keenya Allahin durriyyeen hin garafamne.
seexana halkan 40 fi guyyaa 40 ma hin soomsifnee jedhee eegasanii waaqayyo kee jedhee hoolaa kanatti ergisa kanaadha. Mata duree kanuma garuu dheeraadha wanti sun dubbifni sun waan baay'ee dubbifte mucaani. Mee ustaazee obsaan haa banatanii isaan achi jira yeroo sana waan ta'eef dubbii sana hundi dhagee Sheekh Khalid Megdee tokko. Tokkoffaan barreeffama kana. Barreeffama kana wanni kun tokkoffaa irratti ustaadha. Guyyaa meeqaadha taarika isaa laala 21dha. Isiin guyyaa 19 arrabsiti. Ibsaan miira aasaa isaatiin guyyaa 21dha taarika kana argaa jirtu ustaadha. Eeywa. Guyyaa meeqaffaadha? 22ffaa. Maarch 22ffaadha eeywa. 22ffaadha. Isiin guyyaa 19 arrabsiti. Eeywa. Isiin guyyaa 19 arrabsiti. Akkana jechuun eega isiin arrabsiteen booda jechuu kan keeti. Akkas tokkoffaa irratti akkas inni lammaffaan immoo wanni kun waan barraa'ee jiru fakkeenyaaf Yesuus garafamee ajjeefamee jira kan jedhee amanu isaan arraba ustaadha kun. Okay. Tamam. Isuma kana moo Sheekh Khalid kan biraati arraba kan isin jettan? Mata duree bicha irratti dhufee garuu dheeraa dubbii ishiin dubbifte dheeraadha arraba wayiiti garuu amma qabachuu hin danda'u yoo dubbadhe yookiin sobatti makuun mala waan ta'eef dheeraadha kan ustaadhi Ahmad isinii fidu ustaadha. Kan Ahmad immoo akkasii jedheetti kofle natti koflee jettee jennaan kana lamman malee namni tokko ragaa siin baafte tokkittiin hin jiru. Ragaa siin baaftee tokkittiin hin jiru. Viidiyoo waraabamee kan uummanni afaan arabiffaatiin irratti dalagee intalli kun waan akkanaa quraanaa yaani islaamummaa arrabsite jedhanii dubbisan bichaadha. Yoo isa kana qofa taate yoo kan biraa jiraate Sheekh Khalid waan biraa maal jedhaniin kan isin beektan? Ustaza, Wallahi sheekha walamaa hundummaan keessan oofalcha. Anamma yaada tokko asirra waan qabu dhiifamallee taajiddu itti cabse. Ano tokkiyya Ustaza Khalid, Sheekh Khalidi odoo bakkuma reefuu tana jedha san irra dubbii tana dhiisanii irra bareedduu na fakkaate. Yoon dogongoree jiraadheewu manni kiyya dhiifama ta'a jechuu seeti. Maaliifi yooma mucayyoon toonaan namni waa isiin jedhee jiraate likulli maqaalin maqaam waan jedhantu jira. Ni beektan isaas ni beeku. Oduma namni kenna dogongoreewu takka nuti nabiyyi isaan gaawaan arra walitti himnu miti nabiyyi rabbii kabajamaa fi jaalatama ummata keenya bira ta'uun wal nama gaafachiisu. Isa akkasiisan gaafa mucayyoon tun waan akkanaa kana jettee yakka guddaa kana ummata irra dalagdee isiin dubbachuutti jirtutti isii biratti argamanii qeeqa hawaasa keenya keessa jiru kaasuun mataan isaa akka deeggarsaatti fudhatamuu danda'a osoo jiraatee jechuudha. Saniif ammoo osoo gabaabsaniituma akkuma Ustaaz Khalid kana jedhan san yoon dogongoreetu jiraadhe dhiifama jedhanii isaanis akkasumatti osoo jala muranii yaada waliin nu galchuu fi achi cuftanii osoo gara ajandaa keessanii barnoota adeemtanii Ustaaz Khalid mormachuu dhiisan achitti osoo jala galanii jechuudha akka jaaladhe hedduu. Anilleen dura beektanii namni dogongoraayyuu beekuudhaan dura waan jedhan saniyyuu beekuunuu gaariidha waan jedhuu fi waan tokko ijoolleen agarsiiftu dhiise. Tokko Sheekh Khalid dhaqaniitiin ijoollee akkanaa wajjin gastiira seenanii haasa'uunuu tokko mataan isaatu xiqqoosi rakkoodha. Lammaffaadha ammoo isin kunuu balleessaadha mataan isaadha. Ijoollee akkanaa bira dhaqaniitiin waan tokkoon malitti jechuudha. Haasa'uun kunuu mataan isaatu balleessaa tokko. Lammaffaadha ammoo wannaan kun barreeffamni kun zamana kan barreeffamee viidiyoon arrabni isiidhaa yoomi kan jedhu kan osoo addaan hin baafatin illee murteessuun illee balleessaa lammaffaata akka kiyyatti waan kana dhiifama jettanii osoo bira dabartanii gaariidha. Hawaasa musliimaa guutuun dhiifama jettaniitumaan yoo bira dabartan gaariidha jedheetii yaadaan. Akkasi jechuun bakka hundatti haasa'uun dirqama miti beekadha. Waan hunda haasa'uun dirqama miti. Waan garii dhiisanii bira kutan. Waan garii dhiisaniitumaan bira kutan. Sini galtee an akka kiyyattu osoo amma mana intalaatitti dhaquun mataan isaatu rakkoodha kun. Maala mana intalaadhaa maal godhu dhaqitan maal godhu bira dhaqitaniin tunuyyuu rakkoodha. Amma osoo wanni feete jiraatteeti safara sananii jaddu'anii nama tokko nama nabiyyi Muhammadin alayhi salaatu wasalaam guyyaa tokkicha arrabsee wanna jedhe mana saara dhaqeetiini wajjin jedhe wajjin haasa'u. Sini galtee
yoo akka tasaadha yoo dhiifama gaafattelee yoo maal taatellee as finnee isii rignee gurra isiidha micciirree erga sani ammoo waan jiru guutuu ibsinee fi yoo akkasitti yoo wallaalaaf taate jechuudha. Garuu waa wallaalaallee hin fakkaattu kun. Waa wallaalaatti illee miti akkasiidha. Kun gaariidha mi jalqabuma mana isiidha dhaqanii wajjin haasa'uun sirrii miti. Lammaffaadha haguma fedhe yoo taate hawaasa musliimaadhaa xiqqeessuun gaariidha miti. Gaarii miti haguma fedhe yoo taate. Miidiyaarra jedhaniitiin haasa'uun gaariidha miti. Wanni miidiyaan qabamu waan fuuldura namaadhaallee balleessu akkasiidha. Isinin jechuu barbaadeeti yoo dhiifama ittanii yoo bira dabartan gaariidha. Akkuma ubsaan jedhe san kalaas wanni kun yoo wannaa miti ittuma dhiifnee lammataa waan akkasiidha. Irra qusachuun gaariidha ittanii ittuma bira dabartan gaarii akkasi. طيب كان راتب دوغورا كان راتب ان شاء الله برمسا جزاكم الله خيرا لما فاب ان شاء الله وانت بوتا كنا جينيو له انجرو كالي سمن مول باي مالي والله انت كالي ول باي لي واي ميديا كنا باين بيكو دوغما نمني اولا كون بودي باين دوغورا اتفاقات دي فما غدا اياتله خلاص اشمت على وين رغتني جرتني استاذ ايوه مني كريستانا ربي فينا محمد الرسول مرقبا كان جدي كنو كان اسمان اني ساسر رفتو دوغورا جديتني ناسمرا واسرا سرفتو يودي فما النسوني نبي محمد عليه الصلاة والسلام كافرة تاتي مسلمة تاتي الرسوني كن يكا قدادة يعني هذا مما لا خلاف فيه إجماع سني قالتين ساب النبي صلى الله عليه وسلم وشاتم النبي صلى الله عليه وسلم يجب قتله سني قالتين حكم شريعة ليس كان هذا حتى مسلمة يوتي إرن دبرمو مقام مسلمة يوتي نبي محمد عليه الصلاة والسلام لم تقول الرب إرن دبرمو وكان محمد عليه الصلاة والسلام الربسي يو والنجدة إرن دبرمو مسلمة ما فنتين سنغالتي كنافو كوني وان بيكا مالا كوني يو كاكس جيتشا كسيدا رباو تاتي كوني نما كتابة بارتي في كوني إفاقالا وان نما إبو دامتي ربين خيري عقودو في أسمانو أمو غراوان ناتاچي ديبيتين ديبسا كريستانو تدفنيتين وجيني كينيا لولا واقع يوجداني سمالي في نبي محمد عليه الصلاة والسلام دبتاني كان جدا نبي محمد عليه الصلاة والسلام إنما دعاني جراني ربين صلوات سانات عبوسو نيور دفتو تسانيتي ندبنا جتشو نبي كينيا صلى الله عليه وسلم نبي محمد أفهمتي نبي يوتب برال ليو نبرت الربستاني سنين ديفن أبا ما فيتي أتاتو حتى يسوس كريستوس اللي يو الربستاني سنين ديفن جتشون حتى نمن مسلمات وكلا فاكه وسو يسوس سنوني الرب سريتي تنيف نوتشوكوت سني كلامي تيسا نوتي أمني مسلمات أمة ترتيبا قابو الرب اللي أمنو تكا الرب اللي أمن اللي هم بيكنو وإبسوا ولمرمو والغافتشو التمنسون دركو دامي تيكو رب سبحانه وتعالى ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن كرا أمل غاريته إني ساني مرمي جدا مرمودين ركو رامي kun arrabsu waan bira murmu waan biraati wanni kun sirrii miti jechuu waan biraati garuu san bira dabartee ati jazbaadhaati maaliidha jedhanii dubbachuu waan biraati nuti Yesuus Kiristoos nama yoo isin hin jenne arraba miti kun waan macaafni illee jedhu waan quraanni illee jedhu isin ammoo akka arrabaatti fudhattan malee arraba miti Yesuus nama uumamaadha jechuun kun rakkoodhaa miti garuu nabiyyiin Muhammad illee nama jechuun rakkoodhaa miti nu biratti nabi Muhammad alayhi salatu wasalam nama du'anii jira yoo ati naan jette nabi Muhammadin duune jedhe sin mormu nabi Muhammad du'anii jiran dhugaadha nabi Muhammad du'anii jiran dhugaadha waan jiru irratti wajjin haasa'uun rakkoodhaa miti isin galtee rakkoodhaa miti garuu san bira dabarteen arrabsa waati jette wallahi gatii isin kafalchiisa rabbii kiyyaan kakadheeti gatii isin kafalchiisa isin galtee warra amma wanna jennu kana qofaa miti gatii isin kafalchiisa hunda namaadha jechuudha umrii kan kee guutuu keessatti haga feetu waggaa meeqa jiraadhu ati guyyaa tokko gatii numa si kafalchiisaa jechuu barbaadeeti gatii si kafalchiisaa arrabatti hin fayyadamina arraba dhaaba baarakallahu fiikum arraba dhaaba kiristaanotaan wanni hin jedhu arraba dhaaba mari'achuu barbaaddanii kotta mari'adha haasa'uu barbaaddanii kotta haasawa lakki wanni nuti dubbannu kun isin gugguba tiiktooka gubaa deema lakki wanni awwal jedhu kun wanni farhaan jedhu wanni abu mu'az jedhu wanni gareen shaadaa jettu kun isin gugguba biloo godhaatiin deema isinin ta'umi biloo godhaa biraa deema
ما تسينشين كذا ما تسي وجين سينكوب نفيدو جتنا من وجنا سوا نفيدو جتن وجنا سوا نتلس وجنا سوا ورا نونتان نتلم بلوكي ناتشفنا براكوتو جرا ورا الربع هذا فين ما في فايدة نتي أسرتي وانا دافتاو تنجرو أسيتي فولو في متي كان أسرتاو جرو نتي تمام نتي كان تاو جرو هكذا دامين واليام وداف نما نفيدو جنة عن بلوكي ناتشيزا والله بلوكي ناتشيزا ورا وعرب سكانو قوتو سادا بلوكي جرجر إن كاسو الليل أكاسو متي تا يو أكاونتي برادا بنتيرو فين دقي فاتمالي ورا وعرب سو هند سيدا بلوكي ناتشيزا بلوكي جرجر يو دقي فاتشو بربادة كرابيراتي نفيتين دقي فات فكا سنغالتي أكاسيدا وانا أما سمونا ما شيكو تاتي وانا ندعم وهند دبتشون بكا هند دبتشون اللي دير كامامتي وفرا أوبسون اللي غاري دايرو غاري وانجلو كان دام سند برسا تنكسما أنا سمعت الأم بارك الله فيكم عندك يسنو قالتوما تول شيخ صابر أبا جالي دبدا يو يادا قباتن الرسيلة ورسو دار أنجلو تقوشلين قريتشما في اللي توك جماعة كسامبوف نسانتي وان برا في الدنيا وان كوباتي في وان بالي ناسو سيفتني مساتي بوتو وري سودا جرتو مي سودان كبجا كبوي جراسا سودا جناني أصلا أنتم ردي أستاذ جلابوا جلان تام اي تودش يا ورا سودا كجل ان كان بيكتني سا ورا سودا كان بيكتني سين ورا سودا كان نتجنن كان بيكتني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. ما السلام لكم عليكم طبعا ورحمة تورسين الله سيفتن. وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا رجعت أتباع إذن كذا توري. مالي تجي. بقى أرى كنا أرجع يعني دبي أما كليسا intalti haasoftesan baay'ee ustaazonni achi galaniitiin hin jedhan haga dhumaatitti caqabachaa ture. Kana geessine maaliif duuba deebistanam? Kaleessa galgala. Baay'isawee xiqqoo daqiiqa sakandii muraasa qofa naa obsaame aarii koo baafadheetiin asirraa bu'a. Maal anatti baafattaare anatti balleesse moo? Lakkila isinii fi miti. waan intalli sun haasofteetu sheekkan achi dhaqeetiin sheekkan santu na aarse sheekkan osoo intalti gareen shahaadaa ashabbaariidha jettee achitti haasawa haasoftuu dhiifama gaafatte evin intalattiin maal jechaa turte jaroonni kun ashabbaariidha waan tokkoffaa bifa kanaan dhiyaachuun munaafiqummaa waan agarsiisu baay'ee natti dhagahame sadarkaa sanitti intal dhumti mataan isiitu dhiifamu yeroo sanattuu dhiifama sanuu hin gaafanne wanti jarri sirriin hin hubatin dhiifamuma sanuu hin gaafanne maal jechaati obboleessa irratti arrabsaa gareen shahaadaa dhimma amantii malee dhimma dhuunfaa isaa qabaa dhimmi nabi Muhammad dhimma dhuunfaatii miti dhimma hunda keenyaati kanaaf baay'ee wanti sun baay'ee na gubee dogoggora guddaa عليكم السلام ورحمة الله. hikmaa malee wanti sun baay'ee mataa nu cabse kaafirri achitti garee shahaadaa jedhee arrabsa jarri immoo achitti dhiifama goonee jedhu maal wanti akkasii ta'uu hin qabu gareen shahaadaa sunuu garee dhumti shahaadaa yoo dhuma rakkoo qabaate obboleessa achitti dhayiteetiin rakkoo isaa akkas qabaa hin jettu munaafiqummaadha kun yoo rakkoo qabaate iyyuu as deebinee gorfanna malee kaafira keessa teenneetiin ebaluun tokko akkas ta'e wanti akkasii dhugatti baratamuu hin qabu kanaan booda sirraa waan qabu waan baay'ee na gube yaa'u aarii koo baafachuudhaaf dhiifama tanuma haasa'uu seene. Ayyaa amma baafattee warri jala jirtanillee baafattanii. Okay. Ayyee tole warri jala jirtanuu baafattanii amma
baga baafattanii anu na gubde isin dhaggeeffattanii naan gubattaniiti ayya tole alaa kulli haal dhiifama jedhanii jirani amma wanni wanni guddaani akkuma isaan sirriin godhin qofa hubachiisuudha wanni nurra jiru sana boo hubatanii jirani inshallah nama waa baratellee jedheetii yaada lammata ittiin deebi'an yoo rabbi jedhe biiznillah lammata ittiin deebi'an biiznillah akkas gochuun gaarii miti akka hundattu dhimma gareen shaadaa Galatoomi Hiikmaa barbaachisa. Aaruu baafattee Mustafa munaafiqoota nuun jette aaruu baafatteemi. La. Namni arrabumoo wala mana wallaahi rabbina shaahidaani akkuma tasaatti manuma isaa keessatti ni farkee quraana gubdee jechuu ogguun dhagees mee dubbii tanaan ni mirkaneeffadhaa jeetumaan cal jeetaa'e. Boodarra immoo akkuma reefu jeessan viidiyoon san waraabameetu jiraane akkanam tokkotti hogguu isin garee shahaadaa maqaa dhodhoyte gareen shahaadaatii fi nuti sobbaleeyyanii nuti tokkuma nuti rakkoo ati badii balleeysite san himii waan biraa gartee tuttuquu fi amma dhimma garee shahaadaa irraa dubbachuu jirta malee waa'ee teetii miti jeetiin waan san booda hogguu gartee dubbiin dhumudadde firraa hin deeme jechuudha. Garuu immoo akkanumattu FK isaa ba'anii waan nama keessa jiru dubbachuun waan bareedduudha. Namni balleessines hin jiru gaayiti saniifuu nu hundinuu gartee gaachena islaamummaa waan taaneef waan akkanaa dhugaadha nu hundinuu gartee gama tokko irraa baanee yookaan karaa tokko irraa qabannee nabiyyi hundaafuu gartee gaachena ta'uun diin keenyaaf gaachena ta'uun dirqama rabbiin nurra haa jechuutuun waan masuuliyyaadha responsibilitii waan taaneef waliis gorfachaa waliis gartee dubbii waliif himaa walitti himaa akkasitti yoo wal jala deemne bareedduudha jeetii yaada akkasitti abshiroomaa. Ani gama kan badii ni fudhadha. Fudhadhe. Ittillee hin deebi'u jee. Ayyee tole. Khalaas. Egaa gana jedhame Mustafaatillee nobsi. Rabbiin barakaa siif haa godhuuti. Inshallah isin galtee suni dogongora akka dogongora ta'e baranii jiran. Kunillee warri asin jirrillee baruu danda'a. Isa kan akkasiidha. Kaan ammoo inshallah seera jala ooluun isaadha waan nafni yoo rabbi jedhee yoo dhiifama gochuuf illee barbaachisa akka kanaa miti akkasitti osoo hin taane as finneeti gadi jechisiifneeti ilaal dhiifama mana isitti dhagnee mana dhiifama jechisiifnaa miti ilaal asitti miila jala keenyeeti as miila jala keenyee miila jala keenyeeti asitti akkasitti dhiifama osoo dhiifama iyyuu gaafadha jetti akkuma siin dura godhaa turre san wanni akkasiidhaa isi jira saa Islaamummaa nu biratti wanti xiqqoodhaa miti waan dhuunfaatii miti lan isin galtee gadi keenya gadi raggaxneetiin osoo dhiifama iyyuu gaafachifne taate akkasitti dhiifama gaafattee erga sani ammoo wanna jenna malee wanni waanuma xiqqaa akkanumatti wanna jedhuudhaa miti akka hundattuu namni muslimaadhaa wanni gochuuf isin barbaachisu laa tardo bildilla akkuma tasaallee taate xiqqeenya yookaan ammoo mataa gadi qabachuu osoo hin taane waan dhugaa qabanneetiin deemna dhugaadhaan maletti fakkeenyaaf nama nagaa tokko kiristaana tokko miinaami jechuudha miti laa nama islaamummaa arrabse nama dhufeetiin arraba gad bu'aadhaan akkasitti arrabsu yeroo kamittuu haala kan keessa jiru arra qabuu dhabuu dandeenya laakiin ammoo itti deemnaa jechuudha ni hojjanna irratti biiznillah tabaraka ta'ala guyyaa tokko isin galtee guyyaa tokko gurbaa amma miliyoon jedhan san bar guyyaama tokkichaan kaanii qabanii miti bar jala deemamaa turedha jala deemamee boolla inni itti dhokate keessaa ijoolleen ol fuute isin galtee waan guyyaa tokkichaatii miti abadan boolla feete intala funyaan muraadhaa tanii guyyaa tokkichaan gurra qabanii kan fuudhan dhiisaati dhiira feete haa taatu kan biraallee ka biyya keessa jiru ka eessa jirullee wallahi isin naftu inshaallah isinumaa naftu seeratti numa dhiyaattan isin jechuu waan biraa harkaan isin qabannaa miti garuu seera biyya saniitiin hin gaafatamtan arraba irratti jechuu kooti isin galtee islaamummaan akka kana gana mana isiitti dhaqaniitiin dhiifama jedhee jira jettee wanni akkasiidhaa eessa jira saa wanni akkasiidhaa eessa jira aguma kana iyyuu kan itti laafne bar namoota maanguddoota ergate maanguddoo nutti dhufanii akkana jedhanii jennaan xiqqoo isin maranna jennee xiqqoo si lafarra harkifne malee wanni akkasiidhaa jiru isin galtee akkasiidha kan garee shaadaatti wal qabatee garee shaadaadha ammoo suni shororkeessaa jedhanii maal jedhanii suni rakkoodhaa miti wannaani gareen shahadaadha shororkeessaa miti shororkeessaa jechuun nama nagaadha nama ajjeesu jechuudha nuti nama ajjeesutti miti kan ammatti amannu jechuudha isin galaa miti isaa nuti gareen shahadaa isinii wajjin haasa'u gareen shahadaa qur'aana macaafa
akkasumallee ammoo hadiisa nabiyyi Muhammad alayhi salaatu wassalaam seenaa garagaraadha dubbisuudhaan koottaanii mari'annaa ka jedhu malee garee shaadaadha garee qawwee baatee deemu miti garee shugguxii hidhatee deemuudha miti isin galtee garee dalagataa bakkuma jiruudha achumarraa isiniin haasa'uudha gareen shaadaa shororkeessa jechuun nama nagaadha nama ajjeesu akka amma gurbaa kaluu kana kun osii ajjeesedee ijoolletti dhaadatu jiru sani jechuudha shororkeessa jechuun akkasiisan si ajjeesa lubbuu si dhabamsiisa ka jedhu san akkasi shororkeessaan eenyu akka ta'e ammoo inshallah ragaa wajjin isinitti garsiifna yoo rabbi jedhe fuulduratti shororkeessaan nama nagaa nama ajjeesuudhaaf deemu malee shororkeessaan garee shaadaati miti shareen shaadaa shororkeessummaa waa wal qabuudha miti takkaa nama tokkicha si ajjeefnennee itti dhaadannee illee hin beeknu takkaa itti dhaynee akkana si goona illee jennee hin beeknu yoo taatellee arraba irratti yoo inni waa arrabseetiin jedhe seeratti dhiyaatta jennee karaa poolisaatiin karaa seeraatiin akka biyya saniitti jechuudha. Akka biyya saniitti Itoophiyaa keessa yoo ta'e seeruma biyya saniitiin. Yoo Suudii keessa illee ta'e seeruma biyya saniitiin. Biyya biraallee yoo ta'e akkasumatti. Akkasumallee nuti takkaa nama tokkicha akkana si goona akkas si goona akka nu goota jennee takkaa itti naasofnee akkasitti wanne jennee hin beeknu. San akkasiidha tan akkasuma jennee bira dabarra. Tan asumatti haa cuufnu amma. Inshaallah warri aarii baata warri aarii jettanillee aarii baataniiti. Tan asumatti haa cuufnu. Ustaaz Awwal. Ustaaz Awwal. Maal jettee? Mee takkaana guddisaa mee ayyee keessanitti isin himtu mee Dhiisi dubbiin ati keessa seenteen toltu dhiisi biraa deemi. No, an viidiyoo bichaa isinitti agarsiisa. Yookiin hin gorfattu isinii an viidiyoo sanas waraabeera mana inni itti jedhes yookaan mana inni jalatti jedhes waa hundasaa jechuudha. Rakkoon qabu ati keessaan naaf ergi yoo barbaadde keessaan naaf ergi fooloo sii deebisa amma. Malee dubartii amma dhuftee ati keessa yoo seenteetiin jette isa miti bar ani waa'ee isaanii miti nama no waa'ee isaa lamma miti dhugaa wangeelaa no waa'ee isaa lamma ton ta'in har'adha kun ani viidiyoo har'ani mana namaa jalatti dha kan inni abbaa isaa wajjinidha namummaa isaa wajjinidha viidiyoos waraabeera sana kan fedha haa ta'uti amma ati bitee gootaati yalla isa kana bitee miti an asirratti himuu barbaade yeroo sanas ol bahee dubbadheera mana nama sanaattis jechuudha. Sigalee wanta sana laaluu akkasiin qabdanii irrattis akkasiin dubbattan nuti ajjeesaa balleessaa hidhaa sana keessaa hin qabnu garuu wal bira qabdanii nama sanayyuu gorfachuu dandeessu waamtanii sigalee sanii fi miliyoonitti immoo ergee jira miliyoon immoo dubbanne sirraa amma sigalee sanii fi sanuma laaltu jedheetiin malee waan biraa miti wal bira qabdanii jecha fakkiin jecha mucaan sun jedhe garuu kin ofuma keessaniyyuu namni sun maal akka ta'e waamtanii gorfattuufi waan biraa miti nullee. Namuma adeedha moo nama shagaree shaadaatti wal qabatu? No ijoollee keessani sun. Kawuma keessan garee shaadaa wal qabatu maal isheen kun garee maaliif wal qabatti maamchaa isheen nama irratti dubbataartan kun namumaani nuti isin seeratti dhiyeessuu dandeessan yoom isin dhoowwine takka nama wannaa jettee amma no seeratti dhiyeessuu ton ta'ini isuma keessan nurraa gorfadhaa inni amma namni tokko kan keenya arrabsamaa namni kan keessan faarsu hin jiru. Isa sani wannaa isaan azzala yoo jiraate ammoo tana dhiifama sii gaafachiisa azzala yoo jiraate. Mucaan kun tilmaam melawantiniin isaa tilmaam royaal jedhama. Yoo lakkiin ta'utti miti keessanii shaffanattu keessanii of kattu waan ta'eef jechuudha. Yoo jira jiraate maal shaffananna isaa yaa mucayyoo nuti bar waan kan keedasi gaafachuu hin jirru yeroo takka dhaggeeffadhu mee mucaa bismillah waa bakkeetti geette gocha hin dhabuute yeroo takka dhaggeeffadhu akkasiin jedhe nama si arrabse nama amantii kan keedha arrabse muslima haa ta'u maal haa ta'u seeratti dhiyeeffadhaa isiniin jechuu jirra. Nuti ammoonni haasa'utti jirru nama amantii keenya arrabse seeratti dhiyeessinaadha. Seeratti hin dhiyeessin jennee takkaas hin kadhanne kadhachuuf illee hin deemu. Amantii kan kee arrabsinaan seeratti himadhu. Si galaa miti isaa? Hin arrabseere inni kun ayyee rakkoon qabu garuu seeratti dhiyeeffadhaa kun seera akkana nu godhe jedhaati bakkuma jirtani seeratti dhiyeeffadhaa. Maal isin goonan? Jechuma namni kun jedhee nan deebisaafan immoo. Jechuma namni kun jedhee nan deebisaafan. Yoo jette ammoo nuti ammoo seera si dhiyeeffanna ka? Badduu keessan ergan gorfannee erga waamtanii mucaa kana fakkeenyaaf as jala jiraate yoo ol bahuu danda'a ergan gorfannee akka keessan qabdanii rakkoon qabu jechuma namni sun jedhee. Maal si gorfanna isaa nuti qabneeti mataa si qabnee mana seeraa si kenne si geessina malee. No inni kun nankaa hin qabisi haadha manaa keetti qabii wantini godheeti doorsisi sun na bira hin jiru dhiisisa kan. Ayyee mee gad ba'iiti waan takka dubbadhu ni agarta wallahi. Qilee ati jirtu keessaa si fuudha. Wuy ani qilee jirtu keessaa wallahi dhugaaf siin jedhaan. Islaamummaa arrabsa jettee akkanatti dhuftee na bira taasisuudhaan. Ani doorsifamu karaa kana ragaa malee sin haasa'u jecha sin darbu. Maali kun qoshaashaa manani. Wani xaxateen tun. Na bira teessee islaamummaa arrabsa jettee isaa kun. Mee gabbeeti waan takka afaan takka dubbadhu ni agarta. Boolla ati jirtu si fuudha inshaallah. Baalagee. Na bira teessee islaamummaa arrabsa jettee isaa. Aywa wanni siin jedhe bar nama si arrabse nama amantii keessan arrabse irratti dhiyeeffadhaa isin jechuu jira. Kana on maal jennaa yaa jamaa
nuti seeratti dhiyeessina isin seeratti dhiyeeffadhaa jechuu ol maaltu jedhame kanaa ol maal jennaan nuti mee maal jennaan kanaa ol maal goone durriyyee nuti ganda keessa deemne durriyyee hundan beeknu nuti fi tiktok hundan hordofnu bakka jirtanii nama kiristaanummaa arrabse nama dhufee amantii keessan arrabse seeratti dhiyeessaa nuti illee seeratti dhiyeessinaa jechuu jira dhuftaniin arrabsina nuti amma isin arrabse kiristaanni tokko amantii islaamaa arrabsee nuti nama amantaa namaa arrabsuu yoo agarree amantaan keenya waan nu dhorku ofiifuu ni ibsina arrabsina amantaa namaa amantaa keenya turuqa inni dubbanna yoo nuti hin argin namni keenya amantaa isaanii arrabse akkuma isin jettan kana seera dhiyeeffachuun isaan irra jiraata yoo dandeettii akkanumatti fakkaatee asumnu keessa. Seeratti dhiyeeffadha jechuu jirra kana ol maal gonaaf mee salaatatti jira salaata ol seenuudhaafi nabira teessee islaamummaa arrabsanaan jetti isa kun ayyatu haasaa namoonni jirtan haasaa barakallahu fiikum salaatee baaga salaatee أيوة أستاذ عبدي السلام عليكم. قبلين تفتح قبلين كنا عبدي موسى سأقالك هجر أمتي قبلين. أوكي. كنت بالغي. أبا چالي برجرتني. ما تاكمين أقوما كبترس نقال الحمد لله. أستاذ منذر. اوكي بترس شوفوا في أشعار جرا وانت اي بترس بقنا قاعد نفتي ما قنا قاعد نودنكم كم فيانا فياك يا ربي ناقلتو amantaan kee maali Beetros? Amantaan kan koo beentedha. Islaamummaa irraa gaafii qabda? Islaamummaa irraa gaafillee hin qabu miti. Isa amma waliin amma ustaaza waliin kan dubbatan kanarraa amma kan deebii mucayyattii wajjin haasa'an isaaniitu isa saniif irraa dubbachuu dhufe isa yeroo isaanii deebi'an irraa dubbatta maaliif isaanii salaatu jira wanti yeroo isaan deebi'an irraa dubbatta islaamummaa irraa waa'ee amantaa islaamummaa irraa bakka kanaan nagaluu didee ani islaama ta'uu dhabe yoo kan jettee kan inni sunillee inni kunillee rakkina waan qabu miti isaan fakkeenyaaf mucattii qortuu amantaa kan qoodha. yeroo isaan deebi'an jennee mira yeroo isaan deebi'anii jenne bara yeroo isaan deebi'an salaatu jiranii. Hayi dafan rakkina qabu maal bakka isaanii warri bu'anii namoonni akkuma tokko azara jira akkoo dhaggeeffataa ture waan ta'eef kiristaanonni isa azara jiru. Beetros Beetros fayyina dubbadhu. yaa akkasii yoo gaafii qabaatte gaafii nu gaafadhu waa'ee amantaa irraa. Yoo gaafii hin qabaanne nuti gaafii qabna waan ta'eef si gaafanna amantaa keetirraa jechuudha. Akka gaafitti osoo hin taane isa fakkeenya mucattiin haasofte sana akka fakkeenya mucattiin suni waan amantaa kana bakka maaliif akkas godhattaati? Maaliif akka indiraa godhattaati? Mucayyoo jedhaa gaafii yookaan gaafadhu yookaan deebii deebisi maal taate si dhukkuba? Afaan Oromoo beektaami? Lakkikaa mucayyattiin waan dogongorteef sababa mucayyoo kanaatiif namoota muluu akkasitti waamamuu hin qabu. Mucayyattiin dogongoruu dandeessi ishiin nama tokko waan ta'eef. Rakkoon qabu bakka rakkoon qabu bakka ishiin hubannu dhiibneera san hubannuuti amma gaaffii gaafachuu dandeessa moo hin deebista? Gaaffii nan gaafadhu amma akka mucattiin kun amantaa kiristaanaa bakka buufatee hin qabu miti. Waa'ee mucayyoo amantaan kiristaanaa bakka waa'ee mucayyoo dhiisisin jedhamee ture bar waa'ee mucayyoo dhiisitiniin quraana irraa gaafii qabda hadiisa irraa gaafii qabda akkasumas ammoo waa'ee islaamummaa irraa gaafiin ati qabdu ni jiraayyii sin jedhan kana booda akkamitti haa qabataniifi sitti maniitiin hin jiran isa kana gaafadhu yoo ammoo gaafii hin qabne nuti si haa gaafannu nuti baayibilii macaafa keessaayyii macaafa 66 pheenxee keessaayyii gaafii qabna. Eshi rakkina hin qabu. Ni gaafattamoo si gaafanna?
Quraan iddoo tokko quraanarraa kaaka'e suuraa 100 fi suuraa 535 irraa innaa yoo si bira jiraate dhaqinaa dubbisi eddatti sun maal akka jedhu naaf galuu didee bakka sanatti. Ayyeetti fi gaafadhu. Yoo si bira jiraate ani waan hin qabneef ati baasii naaf dubbisi. Gaafii kee itti fufiitiin inni si dubbisaa gaafadhu. Hangaafin kan koo isa sanbichaadha edda sanbichaa naaf akka dubbiste edda san maaliif akkas dubbate waa'ee Yesuusin dubbata waa'ee nabiyyiinsa dubbata waan ta'eef suuraa 535 irra. Suuraa 5 ayata 135 hin qabu. Qoy ol sii baas qoy silkii. Rabbi obboleen taaptaa koppiliin kee godhaa. Asumaan akkaawuntii kiyya kanas fooloo godha obboleeyyaa warra as keessa jirtan. Abdii. Saamu'eel. Dubbachuun siif mijatu maaliif na jalaa calliste? Maaliif na jalaa calliste? Okay. Fuula baafadhu kaa lallabadhu namni itti lallabatan baay'ee jira. Baga nagaan dhufte siin jechuuf Saamu'eel nu fufti. Phexros ayyeetti fufi. Nabaasuu dideeshi suuraa 262 irraa dhaqnaa dubbisi. Video baastee mul'istee naan dubbistu ture. Maa jette video? Video baasite wanticha san afaan Oromoodha kan hiikkatee jiru jira miti. Okay. Asmaa'iin siif dubbisa ishii rakkoo tokko hin qabu waan ta'eef. Maal jedhaayi? الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون جاء لقمت ورين أمنا إنسان يهود من كسم سموتو كريستانو ماني في سبائيوني إسان إرى نمني ربي في قيا آكرت أمني تلتس حجتي إسان من دا قفتا إساني برتي قبائي جراجرا سودانيس إسان إرى هنجرو إسانيس إن سودا إن قدنو جدا Fakkeenyaa fi nabiyyiin